إنسان للبا سنتري هاتني دب سنين للبانس نما خاريا قوفتات دوغي فتوان جالتوف قبتي غرمنا سات ولين ديمن تجاجلان سن يو كنا حفور أدى باسو يو إنك أباتين قام فوني شيتين أكا إن هركي فمقجو جل قبتي أجين بود فدي سقاقلا أدى كيست أمتي والقننتي سالا أكا إشي ولين راوت وديسان شبون إسا كففتي سقاقلان إسا جسدي كان اللي ردت ديبي أكا إنسي ولين راوت قوتين بود قافا فوري واقع إسا رافقاتو إسا إستي غربك كبرات تجاجلا برا دغون كرسي سوتي ديمت إركما إسا برا قبدو راوت تيرت وان تايف كان لالچسي دوغا باي تجاجلا توكسين تايمو برباد نمني كون موتو ماكي ندو كنا كيست نما واقع جد أمي بيكما يو كدن نافقات جلبين فتو موتو ماكي نكيست رافما الدافدة إسا كفسوف جنة دبرتوتا كينيا تيرجيني نمني كون مو نياتا كنيتي إسان نياتشسا garuu kiyyoo isaaniitiin karoora isaaniitiin qabamuu hin dandeenye isaanillee yookaan dubartootillee aga danda'an yaalanii garuummoo ajjeesuu hin dandeenye ergama isaaniif kenname raawwachuu waan hin dandeenyeef dubartootni gara isaa ergaman sun hin ajjeefaman hubadhaa seexanni namaaf na'uu hin beeku hojiin isaa balleessuu fi barbadeessuu qofa kanaan duuba ergama isaaniif kenname raawwachuu waan hin dandeenyeef dubartoonni gara isaa ergaman sun hin ajjeefaman hubadhaa seexanni namaaf na'uu hin beeku hojiin isaa balleessuuf barbadeessuu qofa kanaan duuba an gara dubartiitti of jijjiiree gara isaa deeme jechootaaf haalota adda addaatti fayyadamuun isa kuffisuuf yaale garuummoo hin dandeenye karaa kanaan humna kiyyaan ol waan natti ta'eef ifaa ifatti fuulduratti isa ajjeesuuf murteeffadhe gaafa tokko isa gara gabaa waa bitachuuf deemuun isa hordofe gaafa inni waa bitachuuf gad jedhu konkolaataan fe'isaa kan zayita ba'ate tokko gara isaatti kallattumaan akka deemu godhe konkolaatichi garuu sibiila elektirikii guddaa tokkotti bu'ee namoota baay'ee galaafate namichichi yookaan tajaajilaan sun garuu waan tokko yoo hin taane namoonni baay'een isa biraa du'anii inni garuu akkamitti akka miliqee hafe naaf galuu hin dandeenye ammas guyyaa biraa isaa daandii konkolaatarra deemuun argee konkolaataa warra loltuu maxaaxisha ba'atee daandiirra deemaa jiru gara isaatti gorse konkolaatichis kallattii inni irra deemaa jirutti fiige namoota baay'ee ajjeese inni garuu ammas waan takka hin taane waan isa godhu dhabe wanti isaa kun naaf galuu dide gaaffii cimaa natti uume yaalii kana lamaaniin booda ittuma dhiise tajaajilaan kun kunu arras lubbuun jiraate tajaajila isaa itti cimseera baay'eetti umaa isa godhuu hin dandeenye sababa kiristaana tokkootiif seexanni yeroo hundumaa namoota baay'ee galaafata guyyaa tokko hinuma isaan ajjeesa jedhee halkaniif guyyaa karoorfata garuummoo beekumsa waaqa isaaniif godhurraa kan ka'e kana tolchuu ijjumaa gonkumaa hin danda'u haalli akkasii kun yeroo baay'ee tajaajiltoota baay'ee mudata garuummoo waaqa isaan tajaajilan isaan waan eeguuf tiksee isaanii waan ta'eef uumaa gochuu hin dandeenye hin danda'us haa ta'u malee seexanni yeroo mara abdiin kutatu gaafa tokko milkaa'uun kiyya hin hafu jedhee yaalii isaa ittuma fufa garuummoo kan Israa'el eegu inni hin rafu hin mugus waan ta'eef jedhamees waan barreeffames ijjumaa gonkumaa yaaliin isaa milkaa'uu fi hin danda'u namni tokko cubburraa of eeguun jaalala waaqaa keessa yoo deddeebi'u teete diiyaabiloos yoomiyyuu isa argachuu hin danda'u kanaafuu warri kiyyoo seexanaatti qabaman warra cubbuu hojjetaa jireenya qulqullummaa hin qabne warra jiraatanudha kiristiyaanota rakkisuu kiristiyaanota yeroo baay'ee kan rakkisnu oojuun yookaan abjuudhaan namni kiristiyaana ta'e tokko wantoota asitti aanee jiru akka inni yookaan isiin oojuun yookaan abjuun arganu goona fakkeenyaaf nama du'e waliin akka wal arganu goona akkasumas bineensotni bifa adda addaa qaban akka isaan ari'aa sossodaachisaa bulan goona akkasumas hiriyoota isaanii bishaan daakanuun akka bishaan yookaan lagni yookaan galaanni isaan fudhatu goonee itti mul'isna akkasumas hiriyootni isaanii nyaata fidanii fi isa yookaan isii akka nyaachisan goona yoo dhiira ta'e dubartiin kan heerumtes yookaan kan hin heeruminis akka dhuftee waliin
walqunnamtii saalaa raawwatan, yoo dubartii taate immoo dhiirri fuudhe yookaan kan hin fuudhinis dhufee waliin rafanii akka sagagalanu goona. Akkasiin karaa Waaqayyoo irraa gorsina. Yoo Waaqi gidduu seenee isaan hin gargaarin, dubartoonni akkasii kun yeroo baay'ee maseena ta'an. Yoo dubartiin ulfaalle hojii yookaan abjuu akkasii argite, yoo Waaqatti kadhattee ifirraa hin cabsin, ulfi sun garaa ba'uu danda'a. Kiristiyaana namni ta'e tokko hojii yookaan abjuuwwan asii olii kana argataanaan cubbuu keessa jiru kamiyyuu keessa araara galiisaan dhiiga Yesuusitiin of qulqulleesseen booda yeroo hundumaa gara hirribaa deemisaan duratti kadhannaan humna seexanaa hundumaa ofirraa hidhuu akkasumas Waaqi eegumsa akka isaaf ta'u kadhachuu qaba. Dabalataan namni akkasii kun tajaajiltoota bilchina hafuuraatiin isa caalan bira deemee gorsa argachuus qaba. Beekumsa isaa hafuuraas karaa sagalee dubbii Waaqaa baratisaatiif dubbifatisaatiin of guddisuu qaba. Hojii lubbuu balleessuu diiyaabiloosii. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa lafa kanarraa gara Aabboo ol mootummaa Waaqaatti deemuuf jedhu hordoftoota isaatiif ergama akkas jedhu kenneefi ture. Gara addunyaa hundumaa saba hundumaa deemaa wangeela kanas itti lallabaatee hordoftoota kiyya tolchaa jedha. Sakanas wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 fi wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 irratti arganna. Haa ta'u malee kiristaanotni baay'een haala mijaawaa osoo barbaadanu diiyaabiloos garuu ergama kana fakkaatu akka mootummaa isaa bal'isanuuf ergamtoota isaatiif kenneera. Garaagarummaan jiru garuu ergamoonni seexanaa kiristaanota caalaa lubbuu gara ofii isaaniitti harkisuu irratti cimanii hojjechuu isaaniiti. Diiyaabiloos lubbuu baay'ee bakki inni itti argatu keessa inni guddaan mana barumsa sadarkaa lammaffaati. Keessattuu ijoollee shamarran irratti baay'ee xiyyeeffata. Ergamtoota keenya keessaa muraasa isaanii barattoota fakkeessinee gara mana barumsaatti ergina. Uffata qullaa isaanii baasee qaama isaanii mul'isu. Baay'ee gatii ol ka'an kan bitamu akka isaan uffatan goona. Kana wanti goonuuf ijoollee shamarranii uffata akkasii kana uffachuu jaallatan waan ta'eef ergamtootni keenya kun wanti tokko iyyuu irraa hin irratu. Qibaatii yookaan dibataa fi shittoo yookaan urgooftuu adda addaa, qalamii qeencaa yookaan halluu qeensaa adda addaa, qalamii yookaan halluu waan hidhee fi nyaara isaaniitti dibatan adda addaa, moobaayilota, laaptooppii babbareedoo, kitaabota adda addaa fi kan kana fakkaatan akka qabatan goona. Ergamtoota keenyaaf saamuna qaama itti dhiqatan yookaan miicatan baay'isnee kenninee fi nama ishee gaafatu kamiifuu akka kennituuf godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaa akka tolfatan godhama. Badhaasa adda addaa kan biraas kennuun nama gara isaaniitti harkifame hiriyaa tolfatan. Achiin booda suutuma suutaan gara keenya fidisaan nuun wal beeksisti. Sana booda nutis deddeebinee ishee gaafatisaan badhaasa adda addaa isheef geessisaan miseensa keenya tolfanna. Achiin isheenis warra biraa fiddi. Warri kaanis warra biraa fidu. Akkaataa kanaan miseensota keenya baay'ifanna. Kana hundumti keenya cimnee irratti hojjenna. Tajaajila nuuf kenname waan ta'eef. Akkanaaf hubatta wanti an barbaadu tokko seexanni nama tokko iyyuu dirqamsiisee akka isa hordofatu hin taasisu. Garuu immoo waan namni sun jaalatu adda addaa isaaf dhiyeessuun sossobee itti malee malaan gara isaatti deebisee hordofataa isaa tolfata. Kanaaf kitaabni qulqulluun ergaa Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 7 haga 8 irratti Waaqaaf bitamaa, seexanallee mormadhaa, innillee immoo isinirraa fagaata, Waaqatti immoo dhiyaadhaa, innis gara keessan dhiyaata wanni jedhuuf. Kanaafuu qalbeeffadhaa, namni isin hin beekne tokko dhiiras ta'e dubartiin gaafa dhufee badhaasa isiniif kennu maaliif jedhaa gaafadhaa malee callistanii waan hundaa hin fudhatina. Seexanni waan bilicicii yerootiin isin sobee akka mootummaa jireenya gooftaa waliin kan bara baraa isin hin dhabsisneef jabaadhaa gooftaatti maxxanaa jiraadhaa. Sagalee Waaqaatiin guddadhaa. Jireenya kadhannaatiif jireenya galataatiinis bilchaadhaa. Kan biraa bakki diiyaabiloos nama itti gara isaa harkisu keessaa konkolaataan liiftii yookaan geegessaa tolaa itti fayyadamisa. Dubartoonni babbareedoon keenya uffata babbareedaa uffatanii diddibatanii urgaayanii akka daandiirra dhaabatan goona. Dubartoota akkasii naannoo hoteelaatti argitan yeroo baay'ee. Akkaataa kanaan dhiirotaa fi dubartoota arganna.
Kanaaf yeroo baay'ee namni akkasii nurraa bade jedhamee gaazexaa, raadiyoo fi televezyiinii adda addaatti kan himamuuf. Kanaafuu konkolaataa keessanitti eenyuuf akka tajaajila kennitan, mootora keessaniin eenyu akka feetan dursitanii beekuu qabdan. Wallaansoo Yesuus Kiristoos waliin ifaa ifatti fuulduratti. Walga'ii keenya akkuma duraan barametti bishaan galaanaa jalatti godhanneen boodatti haadha manaa obboleessa abbaa kiyyaa yookaan haadhiqqoo tiyyaa gaafatisaaf deeme. Achittis nama maqaan isaa Antoonii jedhamu tokko arge. Namni kunis nama mana suuqii uffataa qabu ture. Innis guyyaa biraa nama natti ergee gara mana isaatti na waamsise. Anis akka aadaa keenyaatti yaamicharraa hafuun gaarii waan hin taaneef kamisa isaatiin booda gara mana isaatti deeme.